Indabarsiin ingabbitam sababni isaa ramadaanni kun kan dhumaa kootoo danda'a jettee yaaddee beektam. Mee yaadim namoota ramadaana darbe si wajjin turan keessaa namoonni baay'een arran jiranim. Isaanis lafa jala jirum kaan immoo amantaa isaanii jijjiirrataniirum. Isaanis karoora qabu turanim. Isaanis ramadaana itti aanu nangaa jedhanii yaadu ture. Garuu hin geenyem ati hoo eenyutu si mirkaneesse akka ramadaana itti aanu geessum. Waggaa darbe ramadaana kee akkamitti dabarse akkuma baratame soomte nyaatte irribaa kaate salaata xiqqoo salaatte achumaan jiichi darbe sanaa booda jireenyi kee maal jijjiirame. Namoonni baay'een ramadaana eegum garuu ramadaanni isaanii hin jijjiirum. Maaliif? Sababni isaas ramadaanni akka aadaatti ilaalum garuu ramadaana aadaa miti. Ramadaanni beellama rabbii kee siif kennedha. Carraa si qulqulleessum, carraa cubbuu keerraa bilisa si baasu, carraa jireenya kee haaromsudha. Yeroo ramadaana nyaataa fi dhugaatii dhiisuu qofaa yaadda taanaan dhugaan si jalaa dhokateera. Soomni garaa qofaa miti. Soomni ija keedha, soomni gurra keedha, soomni arraba keedha, soomni qalbii keedha. Mee of gaafadhu yeroo darbe arraba kee eeguuf yaalteetta yookaan nama arrabsuu odeeffannoo sobaa dabarsuu kumii fi aarii keessa dabarteetta. Soomni kee maal siif fide? Ergamaan Rabbii Nabii Muhammad akkana jechuun nu akeekkachiisani. Namni sobaa fi hojii badaa in ifne rabbiin nyaataa fi dhugaatii isaa dhiisuu hin barbaadu. Kana jechuun soomni kee yoo amala kee hin jijjiirre wanti guddaan sirraa afaa jira. Ramadaana yeroo fedhii kee irratti mo'achuu fi yeroo sammuu kee to'achuu fi yeroo halkan irribaa kaatee rabbii kee waliin qophaa taa'uu fi yeroo imimmaan dhoksaan buustuu fi yeroo yaa rabbi na araarami jettee qalbii kee guutuun kadhattudha. Garuu namoonni hedduun maal godhu? Guyyaa soomuu halkan immoo bilbila harkaa hin buusani. Sooshaal miidiyaa keessatti sa'aatii fixu. Taphni, fiilmii, bashannanni ji'a kana guutaa sanaa booda ramadaanni saffisaan darbe jedhu akkamittiin hin saffisneree atoo of hin kennineefi. Mee xiqqoo tasgabbaa'ii halkan tokko yaadi. Ati kophaa kee kutaa kee keessa taa'aa jirta. Namni siin argum, namni si hin dhaga'u garuu rabbiin si arga. Ramadaana keessa jirta, harka kee ol kaastee kadhatta. Yeroo sana qalbii kee maal sitti himti? Dhugummaan rabbiitti dhiyaatteettamoo maqaa qofa qabda? Ramadaanni carraa araaramaati. Ji'a kana keessatti balballi jannataa banama, balballi ibiddaas cufama jedhameera. Kana jechuun carraan kee banaadha. Garuu carraan banaa ta'uun qofti gahaa miti. Ati tarkaanfii fudhachuu qabda. Mee murteessii ramadaana kana salaata shaniin sirnaan eeguu dandeessa. Quraana guyyaa guyyaan dubbisuu dandeessa. Yoo xiqqaate fuula muraasa ta'uu danda'a. Garuu dhaabbataa ta'e du'aayi baay'isi. Yeroo ifaxaraa fi suuriitti kadhadhu. Yeroo namni biraan hin yaanne ati immoo imimmaan dhangalaasi. Sadaqaa kennuun tuffatiin xiqqoo ta'ullee kenni. Tarii nyaata nama beeleef kennitu ta'a. Tarii maallaqa xiqqoo ta'a. Garuu rabbiin guddisuu danda'a. Dogongora guddaa tokko ofirraa fageessi. Innis yeroo hedduu qaba jettee yaadu namni yeroo qabu hin jiru. Nuti hundi keenya beellama hin beekne keessa jirra. Har'a jiraachuun kee carraadha boorsiif mirkanaa'ee hin jiru. Mee amma murtii tokko godhi. Ramadaana kana akka ji'a bashannanaa hin godhini. Akka ji'a nyaataa hin godhin. Akka ji'a dadhabbii qofaatti hin ilaalini. Akka ji'a jijjiiramaatti ilaali. Yoo ji'a tokko sirnaan of leenjistee waggaa guutuu jijjiirama argita. Yoo ramadaana keessatti arraba kee to'attee ji'oota itti aanan salphaata. Yoo ramadaana keessatti salaata kee sirreessitee jireenyi kee ifata. Yoo ramadaana keessatti qalbii kee qulqulleessitee nagaan keessa kee jiraata. Mee gaaffii kana naaf deebisi. Ramadaanni kun kan dhumaa kee ta'uu danda'a. Yoo akkas ta'e akkamitti akka yaadatamu barbaadda? Namni inni ramadaana keessatti gara rabbii deebi'ee jedhee si yaadachuu moo akkuma duraanitti dabarse siin jechuu wayya? Filannoon si bira jira. Rabbiin ramadaana kana keessatti nu hunda araarame qalbii keenya jijjiiree jireenya keenya ifa nuuf haa godhu. Yoo ati dhugumaan ramadaana kanaan jijjiiramuuf murteessite amma qalbii kee keessatti jecha tokko haa dhaga'amu. Yaa Rabbi na jijjiiri. Galatoomam.